Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya. Akkuma na beektanii Dr. Naafii Argeetuun jedhama. Hakiima waliigalaa akkasumas barsiisaa yuunivarsiitii. Yeroo baay'ee sagantaa keenya keessatti barnoota fayyaa wal qabatan odeeffannoo garaagaraa kallattii garaagaraan simbiraan ga'aa tureera. Odeeffannoo keenyaanis baay'een keessan akka itti gammaddan karaa garaagaraatiin nu beeksisaa turtaniitu. Egaa mee gidduu kana ajandaa guddaa waan ta'e tokko irratti haasofnaa. Dr. Cabsaanaan jettan baay'een keessanii. Anis isin dubbadhe. Waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa ilaalchisee yeroo darbe barreeffama ta'e tokko maxxanseen ture. Yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti wanti tokko jira. Tariitii namatti isin faradamu keezii waan akkasii dhagaanii waan hin beekneef namni tokko yommuu dhaga'utti baay'ee itti dhaga'amuu danda'a. Akka qosaattis fudhachuu hin danda'ama. Qosuunis gaariidha actually. Keezii kan akkam barreessuuf kan na kakaase keessaa inni guddaan yeroo baay'ee maalidha? Keeziiwwan baratamuu hin taane yookiin immoo hawaasa keenya keessatti akka dha'icha waaqaatti yookiin immoo akka garaagaraatti yeroo lakkaa'aman ilaalla. Gama biraatiin immoo yoo ilaalle fayyaa wal qunnamtii saalaan kan wal qabatee hawaasni keenya baay'een dhimma kanarratti waan qaannoo fi waan saalfatuu fi rakkoon akkasii mana baay'ee kan miidhaa jiru baay'een keenya bira geenyerra. Kanaaf jecha kan akkani kana barreessuuf na kakaase waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa ilaalchisee isti wanta tokko lama yaada muraasan tokko isiniif qooduun barbaada. Asirratti qaamni saalaa dhiiraa akkuma beekamu maashaawwanii fi hidda dhiigaan kan guutamedha. Baay'een keessan akkamitti lafee qabamu akkamitti cabaa kan jedhu yaada akkasii kan kaasaa turan namoonni baay'eenis turaniiru. Cabuu yeroo jennu yaa akkuma beekamu qaamni saalaa dhiiraa yommuu dhiigaan guutamu yommuu ka'utti qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'uudhaaf dhiigaan guutamuu barbaachisa. Sababni isaas iddoonni dhiigaa baay'een qaama saalaa dhiiraa keessa waan jiraniif dhiigni onnee irraa maddu gara qaama saalaa dhiiraa kana deema jechuudha. Kanaaf faaktarii garaagaraatti fakkeenyaaf qaamni saalaa dhiiraa tokko tarii ka'uu dhiisuu danda'a. Sababa maalirraa kan ka'e ka'uu dhiisuu danda'a kan jedhus bal'inaan odeeffannoo bal'aa isiniif dhiyeessee yeroo biraa. Kanaaf qaamni saalaa dhiiraa tokko hin cabaa amman ture keessatti keeziiwwan sadan tokko argeera hospitaalatti. Hin baratamne waan ta'eef hawaasa keenya keessatti wanti kuni qaamni saalaa dhiiraa tokko kan inni cabu yommuu qaamni saalaa dhiiraa ka'utti. Yeroo qaamni saalaa dhiiraa ka'utti sababa garaagaraan kan ka'e cabuu danda'a. Tokkoffaa baay'inaan kan inni cabu hangammaatti keeziiwwan galmaan keessaa baay'een isaanii kan hubachiisanii yeroo wal qunnamtii saalaati. Kana jechuun shamarran irra baatee humnaan yookiin immoo haala poozishinii malee yoo godhan jechuudha. Kanarraa kan ka'e sababa garaagaraan kan ka'e cabuu danda'a jechuudha. Gama biraan yoo ilaalle trauma yookiin immoo fakkeenyaaf amma qaamni saalaa dhiiraa kee tariitii kufuu danda'a yookiin yommuu ciisu siree yeroo qaamni isaa sun cabuu danda'a. Innaa wantoonni kunniin wantoota kanneen wajjin kan inni wal qabatu jechuudha. Kanaaf gama biraatiin immoo masturbation dhiironni tokko tokkoof gammachiisuudhaaf yeroo isaan fayyadaman ni argina. Excessive yookiin immoo humnaan yoo ta'etti dhiibbaa akkasii isaan irraan illee ga'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoo akkamii agarsiisaa kan jennu qaamni saalaa dhiiraa baay'ee ka'ee jiru battaluma sanatti kufaa. Kan biraa miirri dhukkubbii hamaan itti dhaga'ama. Battaluma sanatti qaamni saalaa dhiiraa naannoon isaa ni diimata yookiin ni gurraacha'a jechuudha. Bifa isaanii jijjiirrata. Kan biraa sagaleewwan akka shamboqqoo sagaleewwan garmalee qaa jedhee dhaga'amu osoo hin taane sagaleen dhaga'amu jira. Pop sound kan jennu jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Sababa kanarraan kan ka'edha kan inni cabu jechuudha. Kanaaf yeroo takka gama YouTube'dhaanis ta'e gama page keenyaan barnoota akkasii irratti xiyyeeffannee yeroo barumsa isin ilaallu namoonni baay'een saalfirraan kan ka'e baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'ee rakkoo wal qunnamtii saalaa wal qabatan namoonni 1,000 ol kara keessaan qunnamaniiru.
xiqqoo yeroo waan hin arganneef nama hundumaaf deebisuu hin dandeenye isaaf nuuf galchaan isiniin jedha. Kanaaf saalfii malee fayyaa ni barsiifna. Egaa qaamni saalaa dhiiraa ni caba of eeggannoo cimaa godhaaf kan jedhu gabanumaan dhaamsa kooti. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Warroon subscribe gootanii ji'a baay'ee kana na wajjin turtan galatooma. Namoonni subscribe hin goone yoo jiraattan isin dirqisiisu. Subscribe godhaa. Share godhaa. Aartii keenya numatu waliif jabeessuu qaba kan jedhu gabanumaan dhaamsa kun isin dabarsaa. Ulfaadhaa. Galatooma.